Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalli waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. An Boonsaa Addisuu Guuteetii YouTube channel kana irratti barsiisa sagalee waaqayyoo viidiyoowwan barsiisoo odeeffannoowwan wayitaawaa adda addaa isiniif dhiyeessina. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Maatii keenya kan taatan immoo laayikii, sheerii fi koomentii gochuudhaan YouTube akka guddatu akkasumas viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka ga'u ergaa babbareedaan asiin darbu namoota baay'ee bira akka ga'uuf qooda keessan baadhaan deeggaraa isiniin jenna. Baay'ee ulfaadhaa kabajamaa. Har'a iccitii 666 gareewwan sagalan addunyaa kana irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiran waldaa kiristaanaa irratti dargaggoota irratti hojii guddaa hojjechaa jiran isiniif dhiyeessina. Viidiyoo kana keessatti gareewwan gurguddoo addunyaa kanaa sagalan 666tti qoodamuudhaan addunyaa kana irratti hojii guddaa hojjechaa jiran iccitii isaanii isiniif dhiyeessina. Haga xumuraatti iyyuu nu waliin turaa naaf feerraa keenyadha. Iccitii 666 dargaggoonni keessumaayyuu tajaajiltoonni baruu barsiisuu kan qaban sabni kiristaanaa yeroo ammaa addunyaan garam deemaa akka jiru maal hojjechaa akka jiru hubachuu qabu jennee isiniif dhiyeessina. Gareewwan hamoo sagalan iccitii seexanaa addunyaa kana. Gareen Secret Society baay'inaan addunyaa kana irra yoo jiraatanis kanneen asii gadii sagalan kunneen kanneen adda dureedhaan maqaa dhaamanidha. Sagalan isaanii wal faana dhiyeessuun waan ulfaatuuf kutaawwan sadiitti qoodnee isiniif dhiyeessina. Tokkoffaa irratti garee iccitii seexanaa seera lafee fi buqqee mataa kan jedhamudha. The Order of Skull and Bones. Bara 1832tti garee tokkummaa barattoota yuunivarsiitii Yaaleenitiin kan hundeeffame. Gareen kun garee beektota conspiracy theory akkasumas hundeessitootni garee CIA gurmuu kana keessatti argamu. Gareen kun kan inni ittiin beekamu qorannoo dhoksaa dukkanaa gadi fagoo irratti qorannoon shaakala gaggeessuun kan beekamanii fi gochii walquunnamtii saalaas kallattii garee kanaatiin wal argee isaanii irratti miseensi haaraan garee kanatti makamu yeroo barbaadu qullaa akka gara haadha isaa keessaa ba'eetti reeffa qullaa irra ciisuun utuu miseensa garee warra lubbuun jiran sanaa hin gaafatin reeffa sana waa'ee dhoksaa walquunnamtii saalaa isa dukkanaa fi gadi fagoo sana gaafatee deebii irraa argachuu fi walquunnamtii saalaa reeffa sana waliin geggeessuu qaba. Gareen kun maqaa ittiin of waamu kana maaliif akka moggaafate wanti beekamaan dhibus dhaloota gara fedhii walquunnamtii saalaatti oofuudhaan jabina isaan waaqayyo irratti qaban rukutuudha. Agartee seexanni iddoo miirri keenya guddaan jiru waan beekuuf hanga dhaloonni of to'achuu dadhabutti gara dhoksaa dukkanaa isa hamaa kanatti darbachuuf fedha. Dhaloota baay'ees argateeraa argachaas jira. Gareen kun keessumaa garee fiilmii warra walquunnamtii saalaa oomishuudhaan beekamu ta'ee dhaloonni hedduun marsaa intarneetaa irraa akka garaatti buufatanii akka ittiin of mancaasaniif garee hojii guddaa hojjechaa turee fi jirudha. Fiilmii kana dhaloonni yeroo daawwatan kan silaa keessa isaanii hin jirre fedhii walquunnamtii saalaa akka qabaataniif humna afuura hamaa sanaan parsantii 85 ol keessa isaanii guuta jedhu beektonni macaafa qulqulluu. Egaa erga parsantaa haga kana deemee namni gocha waaqayyootti hin tolle kana gochuuf duuba hin deebi'u. Sagaleen waaqayyoo garuu hallummaan ni morma. Lammaffaa irratti garee iccitii seexanaa Tiyuul Jarmanii The German Tiyuul Society jedhama. Gareen kun garee naazii jedhamuun beekamu hooggantoonni naazii as keessatti argamu kan hundeeffame bara 1919 magaalaa Mooniich keessatti yeroo ta'u mootiin Jarmanii bara sanaa Adolf Hitler gara garee kanaatti kan makame affeerraa obboleessi isaa kan garee kana keessa jiru godheef taasiseenidha. Gareen kun kan amanu seera addunyaa haaraa New World Order fudhachuudhaan karaa salphaa fi bu'aa qabeessa ta'een namoota ajjeesuudhaan baay'ina uummataa hir'isuudha. Qaama garee kanaa kan ta'e akka maajikii walquunnamtii saalaa sekshuwaal maajik garee yookaan qomoo isa tokko isa kaan irra caalchisanii ilaaluu raashist chaans maajikii gochoota hamaa adda addaa black maajik dhaan kan beekamudha. Gareen kun kan ittiin beekamu daawwannaa supernatural jedhamu irratti seexana affeeruudhaan kallattiin gaafatu akkasumas ajaja irraa fudhatu. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti Hitler daawwannaa kana irratti seexana irraa humna walquunnamtii saalaa fudhateen lubbuu Yihuudoota miliyoonaan lakkaa'amanii kan fixuu danda'e jedhama. Gareen kunis akkuma garee olii dhaloota halalummaadhaan mancaasuu kaayyoo isaa isa guddaa yoo godhates addunyaa haaraa hundeessuun biyyi lafaa seexana jala akka bultu taasisuun sabummaa leellisuudhaan qomoo qomoon wal jibbisiisuu hojii gowwoomsaa adda addaa facaasuudha.
kun immoo sabni inni tokko saba isa kan jibbuudhaan jimlaan dhiiga dhangalaasuun lubbuun namoota baay'ee akka badu gochuudha. Kunis baay'ina namoota xiqqeessuudhaan addunyaa haaraa hundeessuu keessatti shoora olaanaa qaba. Mee kiristaanonni fi waldaan kiristaanaa gaaffii tokkoon isin gaafadha. Yeroon nuti amma keessa jirru kun kallattii adda addaatiin fagoo deemuu dhiisnee akka biyya keenyaatti dhiiga baay'ee dhangalaasuun lubbuu nama kumaatamaa seexanni balleessaa jiru kun kan cabuu danda'u beekumsa siyaasa lafa kanaa irratti yookaan maallaqa yookaan humna waraanaaf kan kana fakkaataniin natti hin fakkaatu. Tokkichuma kadhannaa qulqullootaatiin yoo ta'e malee. Mee maal gochaa jirra? Kutaa ittaanu keessatti iccitii 666 gareewwan gurguddoo hafan isiniif dhiyeessinaa agarsiistiyyuu nagaa waaqayyootiin nuuf tura. Ayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolade atsamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna sitnaaf waaqa. Sinafuaga, 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 Jesus, Sinafuaga, 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 Jesus, Sinafuaga, Sinafuaga, Waga Brahim Kabra, Sadua Beki, Hallelujah, Sinafuaga. Salpachu Isati. Ulfinat samela Ayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolade atsamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna salphachuu isaatiin Ayota singeenye gatiidhaan nuuf meerra dhiiga nuuf lolade atsamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna.